Kam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Irboo Caalaadha. Deebinee dhufneerraa har'a kanan qabadhee dhufe akkuma mata duree irratti argitan waa'ee gartuu dhiigaati. Gartuu dhiigaa keessaa kan durboota irratti balaa hamaa qabuu fi dhiibbaa gartuun dhiigaa kun durboota irratti qabu. Akkasumas immoo gartuun dhiigaa kun kamidha kan dubartoota irratti keessattuu durboota reproductive age yookaan immoo umurii da'insa irra jiran irratti kan dhiibbaa guddaa qabu kamidha. Akkasumas immoo maal gochuu qabu, akkamittiin miidhaa waan kanaan dhufu durboonni irraa of ittisuu yookaan immoo akkamittiin waan kana rakkoo waan kanaan dhufu jalaa bahuu qabu, akkamittiin immoo daa'imti isaanillee rakkoo sababa gartuu dhiigaa kanaan akka daa'imti sun hin miidhamne akkamiin gochuu dandeenyaa kan jedhu isinitti muufan dhufe. Okaa isinis irra deebi'ee baga nagaan dhuftan isin jechuun barbaada. Warri immoo chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan baga gara YouTube chaanaalii keenya nagaan dhuftanii YouTube chaanaalii keenya subscribe kan jettu sanitti bu'aatoo akka wanta nuti amma booda barumsa garaagaraa dabarsinu isin bira ga'u taasisaa. Kallattumaan gara sagantaa har'a qabadhee dhufeettan isin dabarsaa nu wajjin tura. Egaa ni yaadattu yoo ta'e yeroo darbe keessa waa'ee gartuulee dhiigaa irratti yeroo tokko viidiyoo tokko hojjedheen ture. Gabaabinumaan isin yaadachiisuudhaaf ilmi namaa gartuu dhiigaa 8 qaba. Innis A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ fi O- dha jechuudha. Gartuu dhiigaa 8dha. Gartuun dhiigaa kun yeroo baay'ee konsarnidii wanti nama konsarn godhu kan immoo namni sababa gartuu dhiigatiif waan baay'ee dhiphachuu akka hin qabne kana durallee viidiyoo darbe irratti himeen ture. Gartuun dhiigaa addatti wanti inni ragaa riisarchii waan garaagaraa artikiloonni garaagaraa waan garaagaraa jechuu danda'u. Garuu hanga amma international textbook waa'ee gartuu dhiigaa namni gartuu dhiigaa akkanaa qabu rakkoo akkanaa horataa, namni gartuu dhiigaa akkanaa qabu rakkoo akkanaa horataa wantoonni jedhan hedduu isaanii ragaa riisarchiiti malee wanti international textbook illee addatti kaa'u hin jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu gosni dhiigaa aninni konsarnii guddaatti argatu yeroo darberree gabaabsee tuqeen ture. Haa ta'uti garuu isa kana durboonni yeroo baay'ee bakka mana yaalaa keessatti illee yeroo isaan waan kanaan miidhaman nan argaa. Akkasumas illee bilbilaan illee karaa garaagaraatiin waan kana akkam goonaa qorichisaa maal jedhanii kan gaafatan illee jiru. Karaa telegiraam guruppii kiyyarraan kan gaggaafatan ni jiru jechuudha. Kanaaf ananis tarii namni biraallee waan dabalataa irraa hubachuu danda'a jedhee waan yaadeef har'a mata duree kana qabadhee dhufe jechuudha. Egaa innis maalidhaa? Gartuun dhiigaa konsarnii keenya kan ta'u yookaan immoo rakkoo uumuu kan danda'u kondishinii akkamii jalatti fi gartuu dhiigaa akkamiitii fi eenyurratti gaaffii jedhurraa kaanaa jechuudha. Gartuun dhiigaa rakkoo hamaa uumu kun eenyudha? Gartuu dhiigaa O-dha jechuudha. Eenyurratti rakkoo uuma? Durboota garaatti baachuu barbaadan yookaan immoo durboota ulfaa reproductive age yookaan umurii da'uu danda'an irra durboota jiran irrattidha jechuudha. Innis rakkoo akkamiitu uumaa? Gara dhumaatitti deemna. San dura garuu RH- waan jedhamu yookaan immoo RH- an jedhamu hubannoodha akka isinii ta'uuf waan tokkoon isinitti himaa. Normaalii namni akka addunyaatti namoonni jiran parsantii 100 keessaa parsantiin 15 kun RH- dha jechuudha. Parsantiin 85 hafan RH+dha jechuudha. RH+ an jennu kun isan duratti gartuulee dhiigaa 8 isiniin jedhisan 4- dha 4+ dha. Ni yaadattu jedhee yaadaanan duratti isinitti himee. Arfan plus sun RH positive jedhamu, arfan minus sun A-, B-, AB-, O-. Inni kun arfan immoo RH negative yookaan immoo RH- jedhamu jechuudha. RH- wan kana keessaa RH- yookaan kana keessaa kanarraan isinitti himuu fi kan clinically significant ta'ee rakkoo fayyaa namaatirraan gahu RH- isa yookaan immoo
D antigenii warra jedhaman warra seelii dhiigaa gubbaa isaaniitiin hin qabnedha jechuudha. RH minus jechuun durboonni kun yookaan namoonni RH minus jedhaman kun seelii dhiiga diimaa isaaniitirraa D antigen yookaan antigenii D kan jedhamu seelii dhiiga isaaniitirraa hin qabanii jechuudha. Warra kanadha warri RH minus jedhaman. RH negative yookaan RH minus warri jedhaman jara kana. Egaa wanti kun dhiira irratti rakkoon qabaatu haa ta'uti garuu durboota daa'ima godhachuu qaban irratti yookaan daa'ima godhachuu barbaadan irratti rakkoo qabaataa jechuudha. Innis rakkoo akkamiitumaa dubartiin RH minus taate tokko dubartiin RH negative specially O negative taate takka yoo dhala godhattu tarii abbaan manaa sun maayinesis ta'uu danda'a pilaasis ta'uu danda'a daa'imti sun yoo pozitiiva taate RH pozitiivii yeroo taate haati sun negatiiva taate daa'imti sun RH pozitiivii yeroo taate marsaa xaanurraa kaastee daa'ima sanirra rakkoon gahuu danda'a jechuudha. Sababni isaa sirni madiinummaa dubartii sanii daa'ima ittaanee dhufu san akka alagaatitti ilaaluudhaan attaa godhaa jechuudha. Akka alagaatitti ilaaluudhaan attaa godhaa. Sun immoo dhiiguu keelloo ta'uu daa'imaa rakkoo biraaree hidroopsipiitaalisan jedhamu jira fi kernikteras waan jedhamullee jira. Isa hanga fiduutitti deemuu danda'a jechuudha. Inni kunniin immoo specially kernikterasii fi fiitaal hidroopsipiitaalisan jedhamu kun ajjeesudha jechuudha. Ajjeesudha jechuudha. Kanaan geenyan waan kun daa'ima san du'aaf saaxilaa jechuudha. Kana malees immoo ulfillee akka yeroo isaa malee bahuu kan immoo abbooshiniidhaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha wanti kun. So kanaaf gabaabumatti rakkoon kun kan mudatu eenyudha? Durboota gosti dhiigaa isaanii caalatti O minus ta'anidha jechuudha. Durboota kana rakkoon kun baay'inaan mudataa jechuudha. Egaa kanatti aansee kan nuti gabaabinaan laallu wanti kun RH isoimmunization wanti jedhamu kun rakkoo akkamii daa'ima sanirraan gahaa kan jedhu gaafa laallu rakkoon inni ijoon tokko hir'ina dhiiga diimatii yookaan anemia fetal anemia yookaan neonatal anemia waan jedhamuuf ni saaxilaa. Rakkoon inni biraa keelloo ta'uu qaama daa'imman sanii yookaan immoo neonatal jaundice waan jedhamu itti fidaa. Isa san keessaa neonatal jaundiceen kun inni hammaataan fi tarii ajjeesullee danda'u kernikteras waan jedhamu san itti fiduu danda'a jechuudha. Rakkoon inni sadaffaa fi baay'ee hamaan akkan dura isinii tuqe san hidroopsipiitaalis waan jedhamu daa'ima garaa jiru sanitti fiduu danda'a. Hidroopsipiitaalis jechuun daa'imti sun dhangala'aan barbaanne bakka qaama ishii bakka lamaa fi sanaa ol tikuufamu jechuudha. Kana jechuun daa'imti sun qaamni isaanii akka malee dhiitaa garaan isaanii baay'ee bokofaa dhangala'aan hin barbaachisne garaa keessatti kuufamuudhaan qoma isaanii keessatti illee yookaan haguugduu sombaa isaanii keessatti dhangala'aan hin barbaachifne inni kuufamaa. Kana malees immoo kabarii haguugduu onnee keessatti dhangala'aan hin barbaachifne kuufamuudhaan daa'imti sun akka lubbuudhaan bahuu kan immoo du'aan illee akka dhalatu gochuu danda'a jechuudha. Inni kun rakkoo isa siiriyeesiidha jechuudha. Rakkoon inni biraa waliigalatti qabu daa'imti sun akka haadha sanirraa bahu kan immoo abboorshinii waan jedhamu kan abboorshin namatti deddeebi'ullee yookaan recurrent abortion fiduu danda'a jechuudha wanti kun. So kanaaf maaltu godhamuu qaba kan jedhutti gaafa deemnu namoonni yeroo tokko nama kanaa fuudhuun qabu nama gosa dhiigaa kamiita fuudhuu qabaa waan jedhamu maal kanarra yeroo kaasan hin dhaga'amaa jechuudha. Haa ta'uti garuu namni gosa dhiigatiin laalee wal fuudhuun saayinsii waan akkasii rikommandi godhu hin jiru. Rindoo oomaanasiin kun durboota irratti rakkoo kan qabaatu yoo ta'u namni walii galee gaa'ela godhachuudha waan biraati irratti walii galee sababa gosa dhiigatiif wanti adda bahu hin jiru. Maaliifin falli ni jira jechuudha. Falli waan jiruufu. Falli sunis maalidha? Tokkoffaa dubartiin sun hordoffii godhuu qabdi. Dubartiin sun hordoffii gaafa gootu guyyaa jalqabaatii kaastee gosti dhiigaa ishii fi qorannoo adda addaa ni taasifamaa fi qorannoowwan san keessaa tokko gosa dhiigati. Gartuun dhiigaa san yoo O maayinasii ta'e qoricha isheen bittee fudhattutu jira. Innis roogamoo kan antaayidii jedhama. Qorichi sun ni kennamaa jechuudha. Xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Samoo kostiidha. Haa ta'uti garuu dubartiin sun hordoffii san yoo goote qorichi sun yeroo isaatitti ni kennamaa jechuudha. Kanaaf qoricha san yoo fudhatte dubartiin sun
samuu carraan waan kanaaf saaxilamuu daa'ima sanii gadi bu'aa ta'a jechuudha. Gadi bu'aa ta'a jechuudha. Haa ta'u malee garuu immoo darbee durboonni RH maayinasii ta'an kun hundi rakkoo kanaaf saaxilamu jechuun miti. Garuu rakkoon kun isaan keessatti irra ba'ataa fi probability ni jiraadha malee durboonni gosti dhiigaa isaanii O maayinasii ta'an hunduu rakkoo kanaaf ni saaxilamu jechuun miti. Haa ta'uti garuu immoo qoricha kana fudhachuun dirqama jechuudha. Durboonni gosti dhiigaa isaanii O maayinasii ta'e hundi isaanii hordoffii walitti dhiyoo mana yaalaatitti especially better if it is in the hospital. Hospitaala keessatti yoo ta'e gaariidha. Hordoffiin jara kanaa hospitaala keessatti yoo ta'ee fi qoricha amma jedhe kana yoo dursanii fudhatan ulfaataan tirree rakkoon kun akkan uumamne yookaan immoo daa'ima kanarra rakkoon wal fakkaatan kun akkan geenye baay'ee fayyadaa jechuudha. Kanaaf isa kana haala kanaan furuun ni danda'ama. Sanirraan kanaaf gosa dhiigaa qofa laalanii nama irraa adda bahuu hin qabne yookaan immoo gaa'ila tolfamuudhaa jiru diiguun hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf anis akkanumaan isinitti himuu dhufe I think viidiyoo kana waan gaarii irraa bartu jedhee yaada. Isin immoo viidiyoo kana yoo jaallattan like gochuudhaan bira dhaabbadhaa. Yaada yoo qabaattan gaafii yoo qabaattan kommentii jalatti nu kaa'aa. Yeroo ta'an irratti viidiyoo qabannee dhufuu dandeenya. Fayyaa ta'a.